dhugaa dho'isaa dhugaa tibaana yookaan ifatti baana jechuun hin dandayamu. Gumaa isaanii nuu baasaadha miti. Guma dhiiga isaan kanaa dho'isaa dhiiga miskiina kanaa dho'isaa isaa wajji kan yaadanne. Hacaaluu wajji kan yaadanne jaalalaaf wareegamanii kan jaalalaaf du'e cubbuun qabu siin hin jenne. Jaalalaaf kufanii bare. Ijoolleen sun shamarran sun ilmoo akka Hacaaluutti ilmoon qaban akka keenyatti ilmoon qaban ijoolleen sun ijoollee ol guddattu yoo beekamtii taates yoo hollisanis isa caalaa beekamaa ta'uu danda'u Oromoodhaaf Hacaaluu caalaa Kadiir caalaa Ali Birraa caalaa. Nu hoo goobanaa dhaggeeffadhu nu hoo goobanaa du'uu miti dubbiin amma dhaggeeffadhu nu hoo goobanaa eenyuma keenya caalaa kan tajaajile Oromoo ta'isaafaan diinni ilaal osoo lubbuun jiru akka shaamatti baqee dhume Oromoof baqee dhume awwaalame nu hoo goobanaa baqee dhume waggaa meeqa jiruu isaa guutuu seenaa Oromoo feetaa siifiin himaa. Siifin himoo Kadiir eenyu na seetaanaa sobaan namoo hin kaana. Ali Birraan jiruudhaan cobee dhume akkanatti suutee bareen tofaa jira warra kanatti cobee dhume waggaa 8 mana hidhatti cobee dhume Usmaayyoo Muusaa kana baqee dhume mana hidhaarraatti bahee lubbuun isaa dabre. Alageessaa hoggu takka sijjeessuun waan salphaadhaa bartaa si godhanii sijjeessuun. Nalageessaa eenyumtiin wareegamaaf bahe. Eenyumtiin Oromoof wareegamnaa fi malee egaa wareegamne Oromoo irraa gumaa fi qabeenya barbaanne jenneti miti. Eenyumarraa yookaan reefki keenya daldala haa ta'uu fi miti. Yookaan dhiiga keenyaan wareegamni biraa haa dhokatuu fi miti. Lubbuun ilmaan Oromootiif wareegamti hundi galata qabdi dhugaa dubbachuun isii kana. Haqa Rabbii dho'isaa dhugaa Rabbii dho'isaa dhugatti baana jechuun yakka guddaadha. Cubbuu guddoodha. Hai sikkamaa soyitanis haasoo akkam beeytan ummatuma akkam isa isin lubbuun sun lubbuu miti akka wareegama Oromootti. Hacaaluu qofa isin dura ajjeesanii guyyaa san mee akkuma seenatti hoggaa dubbatattanis maal jechuudha dhugaa tokko ifa baasanii dhugaa kuma dho'isuun maal mee ifiif gaafadhu. Lubbuun Hacaaluu dhugaa tokko nurraa wareegamte dhugaadha. Kun dhugaa keenya tokko. Lubbuu Hacaaluu duubaan lubbuu kumaatu kufe. Lubbuu Hacaaluu takkitti dhugaa goonee lubbuu taa wareegama keenya soba godhuun maal jechuu akka haasawa afaan Oromoo qulqullutti. Akka haasawa afaan Oromootti. Lubbuu takkittiidhaan lubbuu kuma dho'isuun maal jechuu gumaa baasaa fi kanaa miibar. Khalaamshee uleedhaan caccaffamen dubbannee beekadhu. Poolistichummaan akkasitti huccuu facaasee bade sun maal jechuu. Jawaar Mohammad Faan hin hidhamne hidhaa meeqan dhandhamne maal jechuu. Lubbuun sanitti baddee maal jechuu. Maal jechuu. Dubbadhuka. Yoo nama dhugaa dubbatu taate dubbadhuka. Sun ilmaan Oromooti miti akkuma dubbii dheengaddaasan ilaal. Qabsoo Oromoo taamata waggaa 600 eegalte waggaa 50 irraa eegalte jechuudha. Tunis seenaa bishaaniin barreessuu yaaluudha. Bishaan seenaan barreessu ammaas yoo ta'e. Bishaan seenaan barreessu ammaas yoo ta'e. Ijoollee 300 Harargee qofa irratti wareene. Tan caccabtee dhumteen gammatti tawallaansa dhabde 90 guyyaa san seenaadha katabi kaa'e. Lubbuu Hacaaluutiin garaagarummaa takka illee hin qabdu. Inni har'a qabsaawaa jiru kan wareegameenis lubbuu saniin garaagarummaan qabu Oromoo biratti. Dubbii gabaabduudha. Ni yaadattaa akka Oromootti haa yaadannu. Oromoo dubbii waliin galchine Oromoo dubbii tana kuno. Abduu Jabbaar Faanoo maali? Nama kum jaa olii eegumaa Hacaaluu wareegame namni dhabne ijoolluma guyyaa sadii qofa akkamitti nuu yaadanne. Qeeroo fi qarree san duraa silaa awwaaltanii taqabsuudhaaf baddee takkaa namni maqaa kaasen jiru. Dhiira meeqa beekaa meeqa kufee. Si akkam haasoytan galata ilmaan Oromoo akkam goggodhuu barbaaddan isin.
ilmaan Oromoo kana akkama goggodhuu barbaadan saba wareegamtoota Oromoo kana galata ilmaan Oromoo akkamitti akkana miilaan irra deemtan boo isin. Abdu Jabbaaroo Maammat Amiinoo akkasitti qalamee darbame kunoo samaal jechuu haa caalu yoo ta'e waan goonee fi bari isin hin beeytanii dhaggeeffadhu gara jabina keeysaniin isinii hima. Gara jabina keeysaniin isin hima waa'ee isaa irrattis yoo ta'e guyyaa haa caaluun du'eerraa jalqabee torbaanuma tokko hanga inni boolla seenamuu afatameetuma biizinasa guurrachuun kaasetaan eegale kaaseta isaatiin namni waggaa tokko ni eeggata. Gurgurri mamaallee haa caaluun naggadamuu nama eegalte gaa. Eegasii kun tiishartii godha. Tiishartii jaalala isaatiif si fakkaate chaayinattii fi biyya keessatti tiishartii tokko maxxansee qarshii 500 gurgurata. Obboleessa kiyya mucaa kaan kam waan mormaa godhata haa caalu kaan sa'a harkaa godhata kun hundi maallaqatti gurguran mucaa akkamiin foon obboleessa ofii namni gurgura. Foon obboleessa ifii namni akkamitti gurgura. Akkamitti waggaa tokkoo fi 3 illee eegini gurgurata jalqabdaniimi. Tiishartiin sun tola. Sa'aatiin sun tola. Jaakkennu sun tola caaluuf dalagame. Mucaa biizinasumarra oolchitan malee maallaqumarra oolfattan malee kaan harkasaa isa gurgura. Kaan gartee huccuudhaan isa gurgura. Huccuu godhee mucaa foon mucaadha dhiiga mucaa. Isimmoo kaan rifeensa mucaa gurgura. Yooma gattaa ayyaabo. Yooma gattaa isan isin. Mekka mucaa gootan laal. Kaan kofotti isa gurgura. Kaan waan mormatti mucaa gurguree. Yaa obboleeyyan Oromooti jedha dhaggeeffadhu gaa waan akkana nama raachaa laal. Tana irratti nama waliin galle Oromoo dhaggeeffadhu. Tana irratti nama waliin galle qabadha. Laal mucumaa hokka gootan. Namni liiga isaa barbaadeen jiru namni maallaqa isaan barbaade mucaa biizinasitti jijjiirame jechuudha. Caala hundee isaa maallaqatti jijjiirame. Obboleesso. Yaa obboleeyyan. Mee dargaggoo shamarran Oromoo laalaa. Haawwanii manguddoo Oromoo laalaa. Irra xiqqaan nama keenya wanni mucaa kana godhe koomentii fi sheer godhe. Koomentii fi sheer ittiin barbaaddate malee waa takka waan isaa godhe hin qabu. Irra xiqqaan Haacaaluu miidhe foon Haacaaluu nyaate. Irra xiqqaansa warra tiishartii fi maal gurgure kana. Irra xiqqaa koomentiitti wanni suuraa post godhuuf koomentiidha. Wanni biraa tokko hin jiru. Koomentiittiin harkachuu. Kanatti isa gurgure. Dubbii gabaabaadha. Dubbii dhugaadha. Kadiira baaqaa sossobeen nama naqaa. Mucaa kana kun tiishartitti